gaafa barri namaaf dhufe akkasuma inni gurraan mo'ee mo'ameet inni dhugaan mo'ee gaara injifannoorra dhaabbatee geeraraam dhugaa isaa awwaalamee galeef lallabatam ofiin jajuus uummata isaa dhugaa baddee hanga jaxaa fi geessu ol fuudhee tuullaa kitila tuulerra gangalchu galateeffatam uumaa saba cunqurfamaaf xalayaa barreessee leellifatam kun uumaadhuma caffee hangafaatiin duudhaa oromtichaatiin gaafa barri namatti dhufe sammoo akkasuma seenaa Balaay Zallaqaa Qilxuu yookaan Abbaa Koostir isiniif dhiyeessinaa hanga dhumaatti nu caqasaa. Seenaan boolla gadi fageessitee awwaaltus bubbultee biyyee ofirraa saaqxee baatti. Dhiigniif seenaan ilmaan Oromoo immoo deebi'ee seenaa ormaaf utubaa ta'uu gaafa guyyaan geesse dhugaa baattatee galaanas daakee ce'uu qeetti galaam dhokatee nafuum seera uumamaa Oromootaati. Hundee biyya kanaa ta'anii dhiiga ofiin biyya kana jaaranii diinarraa tiksanii alagaa fira fakkaatee nyaataaf dhufe simatanii fira taasifatanii bara baasan waardiyyaa ta'anii dhaabbatanii biyya kana olaantummaan tiksan sirna gadaan jaalala labsanii addunyaaf karaa ta'an gaarummaa isaanii kanatu watwaata garraamummaa isaanii kanatu seenaaf dhiiga isaaniin dhoksine. Balaay Zallaqaa gooticha Oromooti. Akkuma qe'een abbaa qabdu dhugaanis abbaa qabdi. Qabeenyaaf albuudaa qofa saamoo osoo hin taane seenaaf sabummaas nama saamutu ture. Seenaaf sabummaan gooticha Balaay Zallaqaa dhokatee ture. Balaay jireenya isaa keessatti haadha warraa afur fuudhee ilmaan 8 dubara 4 fi dhiira 4 Yeeshruum, Yeeshiwarq, Malkaamnesh, Yeeshimabeet, Admaasuu, Goshuu, Baahiruu fi Malkaamu kan jedhaman horateera. Goonni yoo du'us seenaansaa bara baraan jiraata. Goota Balaay Zallaqaa Qilxuu yookaan Abbaa Koostir. Balaay manadhaa kana cabsee gara Goojjam osoo imalaa jiru qabamee mana murtiitti dhiyaachuuf mallattoo Haile Sillaaseen mallatteesseen amajji 5 bara 1937 obboleewwan isaa lama waliin akka gooticha Salaalee Agarii Tulluu fannifame. Balaay Zallaqaa yookaan Abbaan Koostir gootichi biyya bilisa baasee gaafa Haile Sillaaseen biyyatti deebi'u aangoo akkamii argataa laata jedhanii eegan aangeeffamuu nafee finyoof laatame. Olmaan biyya bilisa baasuu biyya Itoophiyaa mootota jalloo biratti akkasiin deebi'a. Balaayis of duratti kafannoof qophaa ilaalee kunanaaf hin turre Haile Sillaaseef ture Itoophiyaa gootni siif hin dhalatiin jedhee abaare. jechuuf jecha Balaay Zallaqaa zarnanyi jechaa ture. Akkas jechuun isaanii waan baay'isa ture. Oromoon goota akkas qabaachuusaa mirkaneessa. Garagaltootee gaafa himamu ragaa guddaa Oromootaaf ta'e agarsiisa. Balaay Zallaqaa abbaasaa obbo Zallaqaa Qilxuu Aayyoo Galgalii fi haadha isaa Xaayituu Allanaarraatii bara 1902 Goojjam Biishanaatti dhalate. Ilmi kan abbaa dhaalu yookaan kan abbaa caalu jedhama. Balaay jecha kana dhugoomsuun abbaarra caale argame. Abbaan Balaay obbo Zallaqaa Qilxuu goota roorroof xiiqin jaalanne sillimi malee hirriba rafne ture. bara bulchiinsa Iyyaasuu loltuu Iyyaasuu ture. Atuu malee Iyyaasuun waggoota muraasa qofaaf aangoorra ture. Sanyii Oromoo waan ta'eef qofa shira xaxameen Haile Sillaaseef karaa gadi dhiise. Haile Sillaaseen Iyyaasuun irratti waan keef abbaan Balaay Zallaqaas dubbiin kun nananqattu jedhee loltummaa Iyyaasuurraa Iyyaasuun kufnaan gara Goojjam godaane. Iyyaasuun humna isaa eegsisuuf loltoota ofii qaba ture. Loltoota kana keessaa ijoollee Walloo keessa jiru. Zallaqaan abbaa Balaayis lolee Iyyaasuu turan. Iyyaasuun mootummaa Haile Sillaasee irraa falmiin waan itti keef Zallaqaanis hamaan akka sarra hin geenyeef Walloo Booranaa gara Biichanaatti ce'e. Karaa Goojjam Abbaa Icaan achittis Balaay dhalfatan. Hundeen isaanii Booranaa. Dubbii kanas intala isaanii adde Malkaamnesh Balaay irraa mirkaneeffanneerra. Hundeen isaanii Boorana Walloo keessatti argamu. Damee Oromoo Tuulamaa karaa kaba dharraa keessa jira jechuun Shallamaa Kabbee kitaaba isaa keessatti barreessee ture. Abbaan Balaay obbo Zallaqaa fi haati Balaay Xaayituunis hundeen isaanii Oromoo damee yookaan hortee Tuulamaati. Toora Walloo kan jiraatanidha. Liji Iyyaasuun aangoo irra buunaan Haile Sillaasee sodaatanii Goojjamitti galan. Abbaan gooticha beekamaa Balaay Zallaqaa Oromoo Booranaa hortee Tuulamaa toora Walloo jiraatan yeroo keessa gara Goojjamitti caan keessaa obbo Zallaqaa Qilxuu Aayyoo Galgalaa isa tokko. Obbo Zallaqaan loleewwan Liji Iyyaasuu Oromoota Walloo hortee Tuulamaa keessaa isaan tokko. Erga Liji Iyyaasuun aangoo irraa bu'een booda dhiibbaa Haile Sillaasee sodaa laga Abbayyaa caanii Goojjamitti dhiyeessan.
beekamummaan Oromoo biyya Itoophiyaa keessa naannolee garaagaraa jiraachuu darbee biyyoota ollaa fi garba gama jiran keessas hundeen isaanii gadi fagaatee jira. Biyya keessaa kaaba Itoophiyaatti naannoo Walloo, Tigraay keessaa Raayyaa, Gojjam keessaa Hortee Liibaniif meettaanii jiru. Kaaba Afrikaa immoo Sudaan, Keenyaa, Chaad, Senegaal, Fuulanii fi Hawusaa keessaa immoo Oromoota danuutu jiraata. Abbaan Balaa Obbo Zallaqaa Qilxuu gootummaa ofii ilma kan dhaalchise eessuma isaa ajjeesee ture. Haa ta'u malee oolee osoo hin buliin harki harka baasee firri nama du'e Obbo Zallaqaa Qilxuu ajjeese. Gootichi faashistii raasee Xaaliyaanii iddoo ejjennaa dhorkaa dhowee Balaayis dhiiga abbaasaa baasuuf manaa ba'e. Namicha abbaasaa ajjeese sanas ajjeesee bosona lixe. Gidduudhumaan inni haala akkasii irra toonni jiru faashistiin Xaaliyaanii biyya seene. Weerara karaa kaabaan eegale guutuun weeraruu babal'ifate. Yeroo kanatti Balaay callisee laalle. Obbolaan isaa Ijjiguu Zallaqaa fi hiriyoota isaa Bituwaddin Nagaash, Mangashaa Jambareef Shifarraaw Garbaa jedhaman qindeessee Xaaliyaanii kutaa Goojjam qubannaa dhorkan. Seenaa dabses lafti seenaan jijjiiru eenyu akka sarracee Xaaliyaanii hukkure eenyu paastaan gogoome akka biyya gurgure. Balaay Zallaqaa sirna faashistii Xaaliyaanii bara 1928 hanga 1933 mootii Atsee Haile Sillaasee biyya ariitee biyya bulchite mormuun obboleessa isaanii Ijjiguu Zallaqaa fi jaalala isaa Bituwaddin Nagaash goota jedhaman waliin qabsaa'uun kutaa bulchiinsa Goojjam, Barantaa, Biichanaa, Caqataa, Dabra Warqi, Dajan, Dansaa, Dibsaa, Diimaa, Dalaantaa, Goonjee, Gubayyaa, Jaarsoo, Innaanbaasee, Lamacaan, Makkaana Salaam, Iciq, Wasdaaf, Yeggeef Malkaasoo akka bilisoomsan himamam. Sababa kanaatti arbanyaa'u jagnaa Balaay Zallaqaa ta'u xuruu halaqaa yeroo jedhaniin goota Shifarraaw Garbaatiin immoo የሽፈራው እናት አይዞሽ አታለቅሺ የልቡን ሰርቶኖ ልጅሽ akka jedhaniin seenaatu himam. Waraanni garee Balaay fi hooggantoota Xaaliyaanii Jeneraal Maaliin yeroo danuu walitti baname keessatti garee lachanuu keessaa namoota hedduutu dhume. Faashistiin Xaaliyaanii xiyyaaraa fi meeshaalee ammayyaa gurguddaa fayyadamaa ture jira. Lola bitootessa hanga eebila 1930 taasifame irratti gareen Balaay muraasni booji'amanii turan. Tooftaan riphee loluu Balaay baay'ee cimaa ture. Tooftaa kanaan Xaaliyaanotaa fi baandota yookaan basaastuu isaanii boqonnaa dhowwaa ture. Dirreewwan waraanaa garaagaraa irratti Xaaliyaanota mo'achuun gootummaa isaanii mirkaneesseera. Tooftaa waraanaa gootichi Oromoo Balaay Zallaqaa Qilxuu raanuu kan dadhaban Xaaliyaanonni abdii kutatan. Xaaliyaanonni xiyyaara meeqatti erganis qabachuu hin dandeenye. Yeroo danuu Balaay rukkutuutti Balaayin dhumatu. Tooftaa jaarsummaatiinis Balaay qabu dadhaban. Mucayyoo isaa booji'anii Room geessanis deebisanii Itoophiyaatti hidhanii Balaayin mucayyoon kee deebitee kottuu laali jechuun sossobaa turan. Goojjamiinis ni bulchita jechuudhaan sossobachaa turan. Kottuu nu araarami jedhanii xalayaas barreessaafii turan. Balaayis tooftaa isaaniitti baree tole haa ta'u Goojjamii fintala koo argannaan maalan barbaadaa anas nama ergaatti na fudhaa jedhe deebiseef. Xaaliyaanonnis raayyaa Xaaliyaanii keessa ajajaawwan waraanaa kan ta'an ciccimoo lamaaf nama turjumaana ta'e afaan isaanii hiiku tokkotti ergan. Balaayis jaroota qabee fannisee xalayaas barreesseef namoota ergitan lamaan sirriitti keessummeesseera jedhe. Intala kiyyas kan uume Waaqa waan ta'eef yoo fedha Waaqaa ta'e nan fudha jedhe. Biyya koo intala tiyyaan hin jijjiiru jedhee deebiseef. Kana booda Balaay loltoota isaa ciccimoo Xaaliyaanotatti erge. Intala isaas manadhaa Dabra Warqii baasee biyya isaas bilisa baase. Bara 1933 faashistiin Xaaliyaanii biyya gadhiiste badde. Haile Sillaaseenis jalqaba kan dheesse waggaa 5f Ingiliz magaalaa Baazitti mana bitatee jiraachaa ture. Yeroo kana deebi'uuf dirqame. Loltoota Ingilizii muraasa qabatee gara dhiyaatiin deebi'e. Balaay Zallaqaa yeroo kana gurri isaa Goojjam qofatti osoo hin taane biyya Itoophiyaa irra darbee galaanaan gamatti oduu guddaa ta'eera. Balaayis yeroo kanatti loltoota hedduu horatee ture. Waan ciminaaf dandeettiin isaa kun akkuma gurra Haile Sillaasee bu'een Haile Sillaaseetti shakkii guddaa uume. Yeroo Haile Sillaaseen deebi'u kana Balaay loltoota 40,000 hanga 45,000 ta'u qaba ture. Haile Sillaaseen Xaaliyaanii dheechee gaafa Itoophiyaan gootota akka Balaay fa'iin bilisa baatu deebi'ee mootii gonfoof godhuun labsii labse. Abbaan biyyaa biyyarraa dheechee gaafa biyyi bilisa baatu aangoof deebi'e. Goototuma diinaariyaan sana immoo bulchaa simagan yaa biyya akkasii. Labsiin isaas nugusni bade deebi'ee aangoo gatee badetti deebi'ee kan jedhu ture. Akka deebi'anis namoota hedduuf aangoo gurguddaa kennee Balaayiif aangoo xiqqoo kenne. Kana malee Balaay Zallaqaa goota faashistii barbade
madeessi ta'uu waan beekuuf of shakkee akka dhaqee isa gabbaru ajajeem. Balaay garuu gantuu biyya ishee gattee baddu gaafa diinni fonqolu galtuun gabbaraa jedhee didee qabsootti bobba'eem. Gammoojjii Soommanii fi Sulula Laga Mormor galee lola cimaa loltuu Haile Sillaasee waliin walitti banan. Waraana cimaa ta'inis waraanni garee Balaay osoo milkaa'iniif afee loltoonni hedduun du'aniim. Kun baqatanii Balaay immoo qabamee gara mana hidhaa Finfinnee galee murtiin hidhaa umurii guutuus itti murte. Entertainment Silal